Warroonni gochaa suukaneessaa Saawud Arabiyaa keessatti raawwatan to'annaa seeraa jala oolanii baga gammaddanii baga gammanne isiniin jechuun jaalladha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdii fi amantiin qabu Waaqayyo bira. Egaa akkuma beekamu waan sooshaal miidiyaa irratti ta'aa jiru sammuna kana hundumti keessanuu quba qabdu jechuudha. Wanta baay'ee nama jibbisiisu, wanta cigaasisaa, gurra namaa itti dhaga'uun hin tolle, iji namaa arguutti hin tolle sooshaal miidiyaa kanarratti ta'aa jira jechuudha. Karaa tiiktookii, karaa feesbuukii baay'een keessan argaa jirtu jechuudha. Sooshaal miidiyaa keessatti baalageen waan manaa baateef wallaaltee lubbuu miskiinotaa miidiyaa irratti fiddee lubbuu isaanii dabarsaa turte. Akkasumallee gochaa baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Dhuguma dubbachuuf baay'ee nama jibbisiisu jennee yeroo hundumaayyuu kan immoo baay'ee nama jibbisiisu ijaan arguu irratti gurraan dhaga'uu irratti nama jibbisiisu raawwachaa turanii. Guyyaa kaleessa jechuudha. Johaar Mahmad obboloota kana raawwataa turanii to'annaa seeraa jala oolchee jira jechuudha. Hunda osoo hin taane kan kana godhe baay'eedha garuu kan immoo to'annaa seeraa jala oolan Saawud Arabiyaa keessatti nama lama jechuudha. Nama lamatu to'annaa seeraa jala oolche. Dhugaa dubbachuuf nama kana osoo hin dinqisiifatin hin darbu hundumti keessanuyyuu hin beektu. Iddoo tokko taa'ee Saawud Arabiyaa keessatti akka mirgi namaa sarbamu akka hin sarbamne lammiin isaa akka nagaadhaan jiraatu kan godhe eenyuun hojjettani Johaar Mahmad jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rabbi umurii isaa haa dheeressu. Dhugaa rabbi umurii isaa haa dheeressu. Nama akkanaa kana rabbiin nuuf haa baay'isu jechuudha. Dhugaa akkuma gooftani gooftaa qabu gooftanis immoo gooftaa qabaa jechuudha. Ijoolleen kun gooftaa isiniin jechuu kiyyaa miti. Gin miskiina irratti gooftaa ta'anii miskiina biyyaa bahee caakkaa sana keessa deemee hojjetatee nyaatu wal qoodanii Arsii fi Walloon waan isaan gochaa turan baay'een keessan hin beektu jechuudha. Isarratti namni kun argee ka'ee guyyaadhuma tokko qofa karaa feesbuuka isaatiin maxxanse jechuudha. Ijoollee kana barbaadee suuraa isaanii karaa sooshaal miidiyaatiin ni maxxanse. Namoonni baay'een immoo dhugaa nama dubbatee dhageessifatu nama akka Johaar argee hin beekan. Namoonni baay'een takkittumaan jala kaa'anii waan inni jedhe hunduma dhageeffatanii karaa feesbuuka isaaniitiin namni isa hordoftan baay'een keessa jiraachuu dandeessu jechuudha. Namni kun kan kana raawwatu nu barbaadaa jedhee suuraawwan ijoollee maxxanse. Guyyaa maxxansaa ture jechuudha. Kanaan boodatti maal akka godhan beektu karaa Saawud Arabiyaatiin warra mootummoota Saawud Arabiyaa shortaa Saawud Arabiyaa wajjin walii galee namni kun jechuudha. Nama lama qabsiise. Guyyaa kana gochaa ture galgala immoo hundi keessan baay'een keessan agartanii jirtu jechuudha. Teessanii warra dhaggeeffatan hin jirtu. Wantoota baay'ee dubbatee wantoota baay'ee haasa'ee jechuudha. Dhufee karaa tiiktookiitiin immoo nama hundumaayyuu waan gammachiisu godhe jechuudha. Innis ijoolleen lama akka seera jala oolan godhe. Ijoolleen kuni wanti isaan hojjetan wanta nama jibbisiisu, wanta nama cigaasisu, obboleessa isaanii kan afaan tokko dubbatan, kan aadaa isaanii tokko ta'e, kan amantii isaanii tokko ta'e irratti gochaa cigaasisaa kana raawwatan. Ani kana hin beektan jedhee isiniif ibsuu kiyyaa miti. Garuu nama kana dinqisiifachuun dhufe dhugaa hojiin isaa baay'ee boonsaa baay'ee nama gammachiisu nama lammii ofiitiif quuqamu nama akkanaa qabaachuun baay'ee nama boonsa dhugaa rabbi umurii isaa haa dheeressu. Kana qofa isinitti fakkaate waan inni godhe wantoota baay'eedha dhugaa Waaqayyo. Waan inni godhe wantoota baay'ee jechuu kan lakkaa'amee hin dhumne lammii isaatiin namni kun kan inni raawwate iddoo tokko taa'ee akkatti baalagee kirkirsiise baalagee ciccishee godhe jechuudha. Kana qabaachuun keenya baay'ee nu boonsa dhugaa. Akkuma gaddine akkasuma immoo nama kanatti gammanne jechuudha. Hojii inni raawwate. Suuraa asirratti argaa jirtan kun ijoollee caakkaa keessa turanii lubbuu namaa baasaa turan jechuudha. Lubbuu miskiinotaa baasaa turan jechuudha. Anirra deebi'ees dubbisuu hin barbaadu. Waan anta baay'ee kan liivirratti ta'e baay'een keessan agartaniitu liivii tokko irratti jechuudha. Waan ta'e jechuudha. Waan ilmoon namaa hin taane ilmoon namaa nama taate nama akka looniitti gorraa kan turan nama waan hin taane
raawwachaa turan namni 2 qabamaniiru. Kan hafes immoo itti deemna jedhee dubbateera jechuun namni kun karaa sooshaal miidiyaa isaatiin maxxansee jira. Ani asirratti wanti nama kana dinqisiifachuu dhufe keessatti ani nama sooshaal miidiyaa isaatiirratti hordofuudha. Akkasumallee dhugaa dubbachuun namummaa isaa nama baay'ee dinqisiifatudha jechuudha. As keessatti ani sooshaal miidiyaa isaatiin hordofaa waan hundumaan arga malee siyaasarraa waan hundumarraayyuu ani nama bilisa ta'edha. Garuu nama kana sirriitti baay'een dinqisiifadha. Hundumti keessan dinqisiifachuu qabdu. Waa'ee gandummaa, waa'ee amantaa sammuu keessaa baasatii gataa jechuudha. Wanti amma isinitti dhaga'amuu qabu maal akka ta'e beektan lammii keenya isa lubbuun isaa darbaa jiru. Isa namni nutti kolfaa jiru dhugaa rabbiitiif dhugaa dubbachuuf odoo namni afaan Oromoo kana beeku jiraate silaa jechuudha akka addunyaatti nurraa dubbatama. Gin afaan Oromoo kana namoonni baay'een hin beekan. Isin galee namni hin beektu kan addunyaan maaliin akka walii galtu baay'een Ingiliffaadha jechuudha. Kanaafuu inni immoo Ingiliffaan dubbatee namni kun sirriitti Arabiffaan dubbatee rakkoo Saawud Arabiyaa keessatti ta'aa jiru hunduma isaa warra Saawud Arabiyaatiin walii galee gochaa kana warra raawwatu kunoo seera jala oolchee jechuudha. Kanaafuu Oromoon akkana wanta akkanaa kun irraa dhaga'amuun irraa argamuun baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Maaliif jettanii akkuma yeroo hunduma dhageessan yeroo hunduma beektanii Oromoon hammataadha. Miskiina isaan kan hammatanii miskiina kan guddisanii yeroo baay'ee jechuudha. Waa'ee Oromoo hin dhageessu waan isinitti hin qabu. Warra durii warra abbootii keenyaa waan isaan dubbatan yoo dhageessanii warra immoo ammaan kana dhaloota ammaa lafarraa ba'aa jiru kana wal deemaa jiru kana gaafa wal qabsiiftanii ilaaltanii baay'ee nama gaddisiisa baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Kuni waan bineensa bosonaa keessatti hin taane dhalli namaa fuulduratti raawwachaa jira. Wanta bineensa bosonaa keessatti hin taane jechuudha. Bineensa bosonaa keessatti hin taane walirratti taasisaa jiru jechuudha. Wanta biyyaa ba'aniif dagatanii jiru. Dhugaa dhalli namaa akkoo namni kun jechuudha quufa hin danda'u. Dhugaa quufni baay'ee waan baay'ee nama godha jechuudha. Beela wayya. Ijoolleen kun odoo beela qabaatanii dhugaan isiniin jedha. Kan ilmoo namaa billaa fudhatanii qal'isanii afaanumaan dubbachuun rakkoodha jechuudha. Ganaan wal barbaadanii wal qoratanii ati Arsiidhaa ati Walloodhaa waliin jedhanii kan kana godhanii waan quufaniif odoo beela qabaatanii kana hin godhan. Waan biyyaa ba'anii sana odoo yaadatanii kana hin godhan. Kun waan baay'ee nama jibbisiisu dhugaa rabbii dubbachuuf taana baay'ee nama jibbisiisu. Ani nama kana baay'ee nan dinqisiifadha jechuudha. Johaar Mahammad rabbi umurii isaa haa dheeressu. Dhugaa waaqayyo rabbi umurii isaa haa dheeressu. Namni lubbuu namaa baraaru, namni rakkina namaa hubatu, umuriin isaa haa dheeratu. Ani kana keessatti siyaasa garaa irraa hundumarraayyuu bilisaa garuu nama kana hojiin isaa baay'ee dinqisiifadha jechuudha. Maaliif guyyuma tokko miidiyaa hunduma raasee rakkoo miskiinonni keessa jiru furuun isaa kan kana caala guddaan hin jiru jechuudha. Kan kana caala guddaan hin jiru jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan. Kanaan duratti baay'een keessan hin beektu wanta hambootti ta'e jechuudha. Warri hamboo baala goonni shiftaan wal qindeessanii haadha hiyyeessaa irratti abbaa hiyyeessaa irratti ka'anii nama tokko hin qabu gaafa qabanii birrii baay'ee gaafatu jechuudha. Birrii miliyoona gaafatu itti seenanii mana isaa keessatti wal ijaaranii raawwatanii nama maafiyaa 220 maal akkas jedhamu jechuudha. Hamboo irratti ijoolleen baay'een keessan hin beektu. Warroon suni jechuudha lubbuu namaa baasaa qabeenya namaa hillim godhaa wantoota baay'ee hojjetan namni kun irratti ka'ee raawwatee warroota akkas godha san dhugaa rabbii qofforee baasee kan mana hidhaatti naqee adabbii isaanii kenneef jechuudha. Anti ajaa'ibu ijoollee baay'ee anuu ofii kiyaan beeka jechuudha. Karaa amantaatti sooshaal miidiyaa kanarratti sooshaal miidiyaa gaafa dhufanii afaan isaaniirraa kan bahu dhugaa waa'ee amantaa lallabu jechuudha. Garuu asiin fuulli isaanii sooshaal miidiyaa irratti yeroo haasa'an nama gaarii fakkaatu gini keessi isaanii gaarii muute jechuudha. Duubni isaanii waan isaan hojjetan waan baay'ee nama jibbisiisu jechuudha. Ani dhugaa karaa amantaatiin mucaa tokko nan beeka jechuudha. Ijoolleen baay'een keessan hin beektu amma gochiin maqaa isaa dhaamati isa kinoo qacam jedhu tokko hin beektu dhugaa rabbii dubbachuuf mucaan suni
waan inni hojjate dhala namaati irratti ani dhugaa baay'ee gaafa sana bakka nama amanuun sirrii mootiin jedhe dhugaa rabbi dubbachuuf taanaan. Waan inni Amboo keessatti warra 120 mafiyaadha sana keessa jira jechuudha. Mucaan sun amma mana hidhaa keessa hin baane mana hidhaa keessa jira jechuudha. Kana kan godhe maalinni yoo jettani akkana kan godhe akka warri baalageen warri lubbuu namaa dabarsan warri qabeenya namaa saaman warri dhugna dayeeffatanii taa'anii jechuudha. Qabeenya namaa nyaatanii qabeenya namaa saamanii dafqa namaa balleessanii kana kan godhe eenyu isinitti fakkaate kan gara miidiyaatti fidee kan gara seeraatti fidee kan akka isaanii seera jala galan kan godhe jara kanas nama kana jechuudha. Maqaan isaanii jalaa bahee dhiifama naa godhaa dhugaa rabbitti gammachuu keessa waan hangalee fi kan akkana godhe Jawaar Mohaammed jechuudha. Kan warra maafiyaa jedhanii raawwataniitu uummata keenya irratti horosaa turan jechuudha. Baay'een keessan hin beektu ijoolleen hambootis hin beektu sooshaal miidiyaa irratti sagartaniirtu. Kan ifa baasee akka isaan seeratti dhiyaatan godhe kana keessa deemee lammii isaatiif quuqame Jawaar Mohaammed jechuudha. Kanaafuu nama kana dinqisiifannu malee dhugaa rabbi jabeeffannu malee bira hin dabarru jechuudha. Kanaan yaasaa jiru sooshaal miidiyaa irratti warra na dhaggeeffatan dhugaa rabbii nama kana rabbi umurii isaa haa dheeressu jedhaatii jajjabeessadha galateeffadha jechuudha. Isa kana immoo yeroo gootan amantaarraa bilisa ta'a. Sooshaal miidiyaa irratti yeroo dubbattanii boruunis biyya keenyatti galla waan ta'eef waa'ee amantaatirraas bilisa taatanii akkasumallee jechuudha waa'ee siyaasarraas bilisa taatanii jechuudha. Isin galee kanaafuu nama kana baay'een na dinqisiifadhaan isaa rabbi umurii isaa dheeressu jedha ammallee irra deebi'ee namni lammii ofiitiif dhaabbatu namni quuqama lammii ofiitii qabu namni rakkoo namaa hubatu umuriin isaa haa dheeratu jedha yaadna ni qabadde dhufe kanumaadha. Waaqni isin haa eebbisu galatooma.